Kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan keenya kabajaa bakka jirtanitti sinaa gahu baga jala bultii ayyaana irreechaa bara 2017tiin nagaan isin geejjecha qophii addaa ayyaana irreechaa bara 2017 sababeeffachuudhaan Faana Broadcasting Corporate marii paanaalii dhimma kabaja ayyaana irreechaa karaa duudhaa isaa eeggateen ayyaanicha kabajuudhaaf eenyurraa maaltu eeggama kan jedhu irratti xiyyeeffachuudhaan qopheessedha. Nu daawwachaa akka nu waliin turtan isin affeerraa maricha mariisisuutiin an Uluwaakshumeeti nu faana tura. Faana Broadcasting Corporate ayyaana irreechaa bara 2017 sababeeffachuudhaan marii paanaalii qooda fudhattootaa asitti argamtan wajjin gaggeessuu jalqabneeti kan jirru. Hundi keessanuu waamicha keenya kabajanii asitti waan nu argamtaniif guddaa isin galateeffannaa. Akkamitti karaa duudhaasaa ganamaa eeggateen irreechi kabajamuu qaba kan jedhu yaada isin nu kennitaniin jalqabna jechuudha. Rooba gannaa dandamatee, hurrii gannaa dandamatee, cabbii dandamatee, bubbee dandamatee, dacheen magariisa taatee, ka qota ijaan argee, bara isaa immoo ka urmiitti lakkaawwatee galata galfatuudhaaf gara booqaa birraatitti bahaa jira. Kana keessatti immoo yaa'insi isaa gara galata galfatuutti toggattoo deeman adeemsi isaa bal'atu jira. Manarraa kaasee waarratee, mana isaatirraa kaasee, gulantaa isaatirraa kaasee, gulantaa isaa kana maatii isaa kana araara buusee, ollaa isaatiin araara buusee, nagaa buusee, yaada fi ilaalcha qalbii isaa gara nagaatitti deeffatee gara abdaarii bal'ootitti bahee, abdaarii bal'ootti illee hoggattoo bahee, manni walii nagaa, ollaa walii nagaa jedhee lagni irratee fi gamaa gamanaa walitti ce'ee ollaan gandi sirritti nagaa isaa lallabee nageenya isaa buusee waldhabbiin jidduu isaanii akkan jiraanne akka Oromoon nagaa ta'u. Oromoon qorichi lolaa araara jedha. Qorichi jibbaa jaalala jedha. Jaarsi jaartiin qeerroon qarreen hawaasni Oromoo kan nu wajjin bulu sabaaf sablammiin hedduu duudhaaf safuu keenya waan beekuuf gara malkaa deema. Kaleecha abbootiin keenya irreecha kana kabajuudhaan rakkoo adda addaa dhiibbaa adda addaatti irra ture. Dhiibbaa sunarra nurraa bu'ee irreecha kana an Oromoo qofa oduu hin taane sabaa sallammiin illeen olirraa illeen Awurooppaa, Ameerikaa, Afrikaa irraa illeen irreecha keenya kana kabajuudhaan qophii irra jira, galaa jira gara Itoophiyaa. Waan kana ta'eefuu Oromoon safuu beekaa, duudhaa beekaa, kana waan gorfanan illee hin qabu. Waan isaati, malattoo isaati. Malattoo isaa kan akka jaraa fashalaa'u hin barbaadu Oromoon safuu beeka, duudhaa beeka. Kana Oromoon marni hunduu siyaasaan wal dhiiboo oduu hin taane wanni kun kiyya han jedhuun wal kabajuudhaan ulfina walii kennuudhaan Waaqayyo galata galfachuudhaan Waaqayyo kadhachuudhaaf irreechatti deemnaa. Irreecha keenya Waaqayyo nagaa nu haa uffalchuu. Nama ofitti araarametu maatii ofiitii wajjin nagaa buuse ollaan nagaa ta'ee rakkoo qabu furee la'ee gadhaqaa irreeffachuu dura araaratu dursa. Irreecha araara ofitti araaramuu namni ofiin lole eenyuun nun araaramu dura ofitti deebi'ee ofitti araaramee yaada qalbii isaatti eegga araarame namni ofitti araarame jaalala qaba. Oromoon ummata jaallatu ummata aammatu yoo jennu filosoofii isaa kanatu dhugaa ba'aa arga dhageettiin Oromoo. Kaayoo doom immoo marga qofa qabatee deemutu irra jira. Marga, caacuu, kallacha, gaadii, okolee, siinqee, horooroo qabatee warratee akka tartiiba isaatiin daa'imman fa'atu dura deema. Daa'immanitti aanee qeerroof qarree korniyaan lamaanuu dhiiraaf dubartitu deema. Sanitti aanee jaarsa cifireef jaartii cifiretu deema. Sanitti aanee gaheessi abbootii gadaa wajjin deema. Sanitti aanee akkuma urmii isaa sadarkaadhaan jiru. Kana Oromootu kalee akkanatti addaan qoqqoode. Sabni yoo yaa'an keessa yaa'insa keessa gara malkaa yoo deeman waan kana qabatanii hoggattoo deeman farrisuun isaanirra hin jiru. Afaan damboobuutu namarra jira. Waan illeen nu bira jira. Waan illeen hin dhageeffata. Waan namni dubbatu. Kanaafuu farrisuun nurra hin jiru. Darbee bu'aa siyaasatii jedhanii paartii tokko ol qabaa tokko gadi qabaa as keessa fiduun irra hin jiru. As keessa dubbatuun irra hin jiru. Bu'aa siyaasatii jedhanii mootii tokkollee jeequun qeequun mootii kamiyyuu as keessatti
farrisanii afaan hin tuquun weedduun tuquun irra hin jiru. Waan duudhaa fi safuu Oromoo malee lallabuu malee abbootii gadaas haa ta'u qeerroo qarrees haa ta'u haadha siinqetis haa ta'u waan irreessi kalee irra dhufe miidhassuu malee bareeda dubbatuu malee afaan nagaa dubbatuu malee kana keessa farrisuun irra hin jiru. Kan Oromoo fakkaatee keessa farrisutu jira. Kan Oromoo fakkaatee waan hin taane keessa fidatutu jira. Kana Oromoon ofirraa eegutu irra jira. Oromoon lakkii kun bakka nun bu'u lakkii kun duudhaaf safuu sirna irreessatii moti duudhaaf safuu galata galfataatii moti duudhaaf safuu kadhannaatii moti akkanaa moti Oromoon jedhee Oromoon ofirraa eegutu irra jira. Ilmi kana hojjete immoo ilma abaaramaa ta'uu itti himutu irra jira. Oromoon sirriitti itti himutu irra jira. Gaafuma manaa ba'u gaafuma gamana imalu itti himutu irra jira. Haadharraa abbarraa. Irreechi malkaa qofarratti irreeffatamu miti. Mana keessaa ka'a. Mana keessaa ka'a. Mana keessaa dura maatiin kan tokko tokkorratti garaa hanqoo qabu dura dhiifama walii godha. Mana keessatti irreeffatamaa jechuudha. Isa jedhaniitoo isa walii dhiifama walii godhaniit mana keessatti irreeffatu. Isa boodarraa abdaarii jedhu hin baani. Warra safaraatu walitti ba'a. Warra naannootu walitti ba'a. Walitti ba'anii ammas immoo irreeffatu. Bakka sanitti immoo ammas dursanii dhiifama walii godhu. Odoon irreeffatiin dura. Isa boodarra malkaatti ba'u. Malkaatti ba'u. Malkaatti gaafa ba'an ammas immoo namoonni garaa hanqoo qabdan dhiifama walii godhaa jedhamee dhiifama walii godhaniit irreeffatamu. Adeemsumti itti deeman malkaa yeroo irreeffachuudhaaf deeman haalli itti deeman illee addaani. Eenyutu dura deema? Eenyutu itti aana? Eenyutu dura irreeffata? Abbaa gadaa miti an dura irreeffatu abbaa malkaati. Amma tuulamatti abbaa malkaa bakka saniititu dura dhaqee irreeffata jechuudha. Abbaa gadaa waan ta'eef miti. Yoo deemnee gara biraa malkaa biraadhaan immoo abbaa malkaa saniititu dura irreeffata jechuudha. Abbaa qaba malkaan abbaa qaba. Kana amma sirriitti wallaaluurraa kan ka'e sirriitti beekuu dhabuurraan kan ka'e rakkoo baay'eetu uumama. Iddoon sun iddoo siyaasaas miti. Iddoo itti hokkora adda addaa kaasan miti. Iddoo nagaati. Mootummaas taanaan nagaa eegsisuudhaan ala kana keessa seenuu hin qabu. Nagaa eegsisa. Nagaa jiruun eegsisa. Ga'eensaa kana. Kan kanarraa hafe kan waan san geggeessu eenyu yoo jenne abbaa malkaati. Abbaa kolbaati. Abbaa gadaati. Kan kanammoo dhaqee irreeffatu eenyu saba. Kuni kaa beekumsa Oromoo keessa dur ture. Amma miti. Oggaa 10 miti. Oggaa 30 miti. Oggaa 100 miti. Isa dura waan ture. Oggaa 150 dhaabbatee ture naannoo Finfinneetti. Deebi'ee dhaabbachuun deebi'ee tooyi wanti suni bakkatti deebi'uunsaa kuni tarkaanfii guddaadha. Kana garuu eenyutu eeggachuu qaba yoo jennee saba Oromootu eeggachuu qaba. Uummata Oromootu eeggachuu qaba. Akkamitti eeggata? Nagaa isaa eegsisuudhaan, fakkeenya ta'uudhaan. Keessummaa baay'eetu nu laaluu dhufa. Maal keenya laaluu dhufa? Hokkora keenya miti nu laaluu dhufu. Nagaa keenya laaluu dhufa. Beekumsa Oromoon qabu laaluu dhufa. Waaqni qulqulluudha. Garaa qulqulluu jaalataa. Garaa qulqulluun immoo malkaa qulqulluutti bahuu jedhama. Namni yoo wal dhabe, yoo walitti mufate dursee ni araaramaa jechuudha. Haala marra jirruun dhuguma duudhaa keenya, aadaa keenya ni jaalanna taanaan, Oromummaa keenya ni jaalanna taanaan waan duudhaa akaakilee fi abaabilee keenyaa san hojiitti hiikuun barbaachisaadha jechuudha. Namni hundinuu duudhaa isaa saniin dursee dhiifama walii gochuu, araaramuu, tokkoomuu, haala saniin tokkummaadhaan waliin bahee waaqa isaa galateeffachuu fi abdii isaa haareeffachuu waan argatan galateeffachuun aadaa Oromooti. Waan dhabaniif immoo fuulduratti ni argadha jedhanii abdii horachuudha. Kanaaf waan kana waan irraa barachuu qabnu, duudhaa kana waan bakkatti deebisuu qabnuudha. Wanti amma yeroo ammaa duudhaan kun akka faalamaa jiru mul'isan hedduutu jiru jechuudha. Mee gama huccuuti yoo ilaallu amma waan dhiirri godhachuu hin qabne kan dhiirri godhatu jira, waan dubartiin godhachuu hin qabne kan godhattu jira jechuudha. Amma dhiironni waan elellaan qabu kan godhatan ni mul'ata yeroo baay'ee gara malkaatti yeroo deemanii dubartoonni ruufa abbaan gadaa maratu fa'a haalli itti huccuu irratti godhatan jiru. Kanaaf warri huccuu oomishus duudhaa Oromoo kana jiddugaleessa kan godhate ta'uu qaba jechuudha. Dubartiin haala itti horooroo qabatantu mul'ataa jira amma sooshaal miidiyaa irratti. Dubartiin hin heerumne siinqee hin qabattu.
horooroo mitiiti siinqeeyyuu hin qabattu. Amma garuu dubartiin hin heerumne horooroo qabachaa jirti. Waan akkas akkasiisan irra bilisa ta'uu qaba dhaloonni. Akkuma jedhame irreechi keenya gama diinagdeetiin gama hawaasummaatiin haaromsa aadaa keenya fooyyessuu keessatti ammayyeessuu keessatti haala yeroo wajjin akka deemuu danda'utti saayinsiif teekinooloojii wajjin haala tankaarfachuu danda'uun waa guddaa agarsiistuu guddaa kan of keessaa qabudha jechuudha. Kun cimee gara fuulduraatitti yoo itti adeeme waan guddaa addunyaa irratti feestivaala addunyaas ta'uu danda'a. Iddoo san hawwataa gochuudhaaf uummanni kun uummata akkamiiti? Maaliif isa kushitik civilization inni jennu suni inni kuush beekumsi addunyaa kanaatu beekumsa kuushi jedhama. Qorannoon tokko qorannoo baay'eedha sirumaa'u. Fuunee kaan warra roomitiif kaan warra eenyutiif kennine malee kan kuushii jedha. Qubeen amma addunyaan ittiin barreessaa jirtu kun kuushirraa ka'ee jedha. Isa amma piraamidii biyya Misrii kana hoolaaltan eeyutu hojjete kuushitu hojjetee jedha. Kuushitu hojjetee jedha. Beekumsi kun kuush bira jira. Kuush kana keessa ammoo damee guddaan Oromoodha. Kanaafuu beekumsa dur ture kana Oromoon otoo inni asiifachi hin jaallatin akka jirutti qabatee deemuudhaaf guddachuun hin jiru miti. Haa guddatu. Wanta baay'ee kaaftanii jirtu. Adeemsa uffataallee kaaftanii jirtu. Adeemsa maaltu maal qabatee deema. Horooroo eenyu qabata. Uffata akkamitti uffanna. Han jedhu kana waan baay'een ka'eera isarraan deebi'u. Waan eegamuu qabu eegnee beekumsa Oromoon ganama qabu san beekumsa isaa san itti fufsiisuudhaa fi dursinee maal gochuu qabna yoo jenne dursinee qorachuun barbaachisaa ta'a. Qorachuun kun immoo eenyurraayi namoota beektotarraayi beektonni jiru. Oromoon barreeffamaan dabarsuu baatu malee afaani dabarsaatii ture. Kanaafuu abbootiin gadaa beekumsa baay'ee qabani. Isa san biran geenye amma nuyi. Isa san qorannee biran geenye dhugaa dubbachuudhaaf. Qorachuu nu barbaachisa. Dookumanti gochuu nu barbaachisa. Barreessinee to'ii namoonni akka irraa baratan gochuun nu barbaachisa. Yoo akkas ta'e aadaan Oromoo kuni irreechi aadaa Oromoo keessaa isa tokko isa guddaadha. Kana akka jirutti itti fufsiisuun hin danda'ama. Babal'isuun hin danda'ama. Kan Oromoo qofa miti kan gaanfa Afrikaa jenne, kan Afrikaa jenne, kan addunyaa. Kanaafi kana eeggachuun Oromoo irraa eegama. Kana eeggachuun mootummaa irraa eegama. Mootummaan nagaa eegsisuun dirqama isaati waan ta'eef jechuudha. Sirriitti eeguun miidiyaa irraa eegama. Miidiyaan immoo wanti dubbatu sun xinnumatu biyya booressuus biyya garagaaritti oofuudhaafis murteessaadha waan ta'eef. Kanaafuu hundumti keenyaa'u ga'ee keenya yoo baane ga'ee keenya yoo baane kaayyoo irreechaa yoo beekne waan baay'eetti fiduu dandeenya. Argisiisa qofa miti. Ikoonomiidhaaf madda ikoonomii ta'aas jira. Kana caalaa immoo ta'uu qaba. Kana caalaa ta'uu qaba. Amma jiru kana caalaa baay'ee bal'atee ta'uu qaba. Nuti kan barbaannu humna dargaggummaa baannee kaaba lixaa bakka adda addaati kan dhufu qimii adda addaatiin otoo hin dhufne siyaasa adda addaatiin otoo hin dhufne karaa nagaa ta'een karaa jaalala ta'een irree keenya jecha tokkummaa Oromoo agarsiisa. Inni qabsoon iddoo biraatti ta'ee rakkoon adda addaa iddoo biraatti ta'ee bakka kana bakka jaalalaaf tokkummaa agarsiifne bakka adda addaati uffata adda addaa uffatee yookiin alaabaa garaagaraa baatee kan paartii baatee dhufe fakkeenyaaf waggaa lamaan kana haala waan xiqqoodha kan irreessa keenya mufachiisuu danda'e. Namni mufate abbaan gadaa mufate haati siiqqee mufate ayyaantuun keenya mufate jechuun irreessi keenya nutti mufate jechuudha waan ta'eef isa kana alaabaa isaallee bakka barbaadetti haa baafatu iddoo barbaadetti haa socho'u. Naannoo sanas mootummaan jira achis waan jiruuf achumatti mormuu qaba malee bakka kanatti fidee bakka kana bakka jaalalaa bakka tokkummaa bakka injifannoo Oromoon keessaa argate isa tokko jennee irree keenya jecha yaamaaree fi gabbisayyoodhaan foollee kan ta'e dhiichisuudhaan yoo dhufe malee dhaamsina hin qabu isa kana karaa jaalalaatiin dhufee uffata abbaa gadaa kan naannoo isaatii kan Arsii ta'e Arsii kan Jimma ta'e Jimma kan Wallagga ta'e Wallagga akkaataa naannoo isaatiin kan fedhii isaatiin uffatee yoo dhufeen ala waa biraa nutti uffatee nutti fidee rakkoo adda addaa akka nutti hin finne irreessaaf dhufne irree keenya kanaaf bacaqii gannaa baanee gara booqaa birraatti jenna utaalaa deemuun ala qimii adda addaa qinee adda addaa
finnee akka hin dhufne. Utuu walitti makiin dargaggoon bara kana jiru qeerroof qarreen keenya dhimma Oromoo, dhimma Oromummaa, dhimma duudhaa Oromoo arga dhageettee abbootii gadaa keenya irraati. Wabeeffanna isaantu nu biraan ga'e tikfatee bobaa jala keewwatee itti miidhamee itti haramee itti cabee isaan kabajnee waan isaan nu kaa'an kallattii isaan nu qajeelchan fudhannee utuu mammakin yoo deemne gaariidha. Akka instituutii qorannoof qo'annoo Oromootti irreecha addatti sirna gadaa keessaa irreechi maal of keessaa qaba? Duudhi irreechaa maali ka jedhu irreechaaf Oromoo mata duree jedhuun kitaabni kun kitaaba amma irreecha bara kanaa irratti dhiyaachuudhaaf qopheessinee mana maxxansaa galchinee maxxansineedha. Yeroo dheeraan fudhatamee qorannoodhaan deeggaramee abbootii gadaa keenya arga dhageettii keenya irraa typical indigenous knowledge ummata Oromoo isa dhugaa kan walitti makamin kan qorannoon deeggarame ummata bira ga'uu qaba jennee haalli itti qorannoodhaan bal'inaan itti deemaa jirrutu jira. Kana kan goonuuf duudhi ganamaa sun mammakachuun qabu. Typically ayyaanni kun Oromoon kan inni irreeffatuuf waan inni irreeffatuuf ulfoonni qabatee dhaqu dhaloonni sirnaan akka qabatuuf hojii hojjetamaa jiru agarsiisa. Kana qofaa miti. Hayyoota keenya Yuunivarsiitii Finfinnee Jimmaa fi akkasumas Inistituutii Qorannoof Qo'annoo Oromoo waliin qindoofnee Insaayikilopiidiyaa Irreechaa qopheessaa jirra. Piroojeektii guddaa tokko bocnee hayyoota keenya hirmaachifnee qorannoo kana abbootii gadaa keenyaa wajjin abbootii gadaa fiixee iddoo hundarraa jiran waliin hayyoota dhimma kana sirriitti qorachaa as ga'an walitti qabuun guutummaa Oromiyaa irraa dhimma irreechaa insaayikilopiidiyaa guddaa piroojeektii guddaadhaan hojjechaa jirra. Kun kan hojjetamuuf kalee kan itti miidhamne seenaa kara deemaatu nu barreesse waan qabnu kara deemaan nu barreesse seenaa abbaatu barreeffata. Seenaa abbaatu qajeelfata abbaatu himata. Ambi yoo dhufe waan biraasii barreessaa waan biraasii ka'a. Seenaa ofii kana kadabe kan daddaa qabe kan sirreeffachuun kan Oromoo maraa ta'uu qaba. Hayyoota keenya qindeessinee kanarrattis hojii bal'aa hojjechaa jirra. Irreechi asumatti Oromiyaa keessatti yookaan Itoophiyaa keessatti itoo hin taane feestivaala guddaa Afrikaanonni dhufanii nu wajjiniin karaa Koomishinii Turizimii Oromiyaatiin bal'inaan hojii bal'aa hojjetamaa jira. Hojii isaan utubaa jiran kana caalmaatti akka fiixaan bahuun immoo artikiloota gurguddaa barreessinee hayyoota keenyaan deeggarree dhimma kana Afrikaanonni kan isaanii akka godhatan dhiisii Itoophiyaa qabeenya Itoophiyaati amma yeroo ammaa kana sabaa sablammiin Itoophiyaa keessa jiru waggaa waggaadhaan humni isaa dabalaara kan nu wajjin kabajaa jiru. Kan isaa godhate uummanni Itoophiyaa jaalalaan waliin nu wajjin bahee dhiichisee gammadee kabajaara. So akkamittiin feestivaala kana kan Afrikaa goonaa gama Koomishinii Turizimiitiin hojiin jalqabame akka mootummaa naannootti wanti jalqabame kun akkamitti milkaa'aa akka jedhu instituutii keenyaanis artikiloota babal'aa barreessuun Afrikaanonni Afrikaan paaradaayim dhaabbilee gurguddaa wajjin hojjechaa jirra jechuudha beeksisuudhaaf. Irreecha gaafa nuti ikonomaayiz goona jennu hawwattummaa isaa qofaa miti. Mee amma meeshaa uffata faaya aadaa shamarranii kan dhiiraa gaafa as dhufee Finfinnee kana akka handarii adii lafa buutee lafa qubattee fakkaatti Finfinneen jecha. Huccuun nama tokkoo meeqa jennee kaalkuleet goone namni as keessa seenu kun galiin inni asitti buusu kana qofaa miti. Sharafa biyya alaarraa argamsiisaa jira jechaadha irreechi keenya. Gama kanaan waamicha kabajamoo pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa diyaaspooraaf godhaniin diyaasporaan baay'een galmaa'aa jira san qofaa miti dhuunfaa isaaniitiin maatiidhaan jaarmayaaleedhaan wal gurmeessanii dhufaa jiru jechuudha. Kanaaf koreen of danda'e dhaabbatee Koomishinii Turizimii Oromiyaa wajjin ta'amee waajjirri pirezidaantiitis qindeessaa kan jiran waan guddaatu hojjetamaa jira. Kanarratti yoo Jaappaan dhayitan gosoota turizimii 150 keessaa atoomiik turizim jedhanii qaban gaafa Hirooshimaa fi Nagasaakiin Ameerikaan bombiidhaan rukutte iddoo san muuzeemii godhaniiti lakkoofsa baay'ina yaa'insa turistii daangeessanii turistiin addunyaa garasitti akka galaanaa dhangala'aa jira jecha. Turizimii dukkanaa jedhanii jira daarki turizim addunyaarra. Nuti waan faaya bareedaa qaamni biraa addunyaa kanarraa hin qabne qabna jechuudha. Kan biraatu dhabeeti isa san oomisha turistiitti jijjiiree akkasitti dhaadheessee guddina biyyaatiif oolchaa jira. Nuti hoo keenya kana faaya rabbiin uumee nuu kenne kana waaqni nuu kenne kana Maamudiin tuttuqaan feetuu ija warra Harargee. Maal jechuun maamudii jechuun huccuu abuyyadii jamta akka ni beektanii ta'isiirra adiidhaan immoo maamudiidha.
Maammudiin tuttuqaan feetu waan xiqqishoo takkaa xureessaa jedhan. Yoo harkuma kee qulqulluu kanaan maammudii akkana qabattee irraa kaaftee ashaaraan kee achirratti afaanii xuraa'u jecha. Irreechi keenya maammudii keenya. Maammudii keenya akka qaroo ija keenyaatitti eeguu qabna. Oomisha turistii goonee hoggaa beeksifnu isa qulqulluu namni irraa barachuudhaaf dhufu san beeksisuu qabna jechaadha. Pirootokoolii mataa isaa danda'e waan qabuuf turizimii maarkeetingiin. Akka Koomishinii Turizimii Oromiyaatti dhaabbilee oomishaa fi tajaajila turizimii adda addaa qopheessanii waliin hariiroo gooneen marii bal'aa taasisneen irreecha kanaaf imaltoota gara baranaa kabajamoo pirezidantiin keenya obbo Shimallis Abdiisaatis waamicha diyaaspooraadhaaf taasisanii wal qabatee diyaaspooraadhaa fi hawaasni biyya keessa jiruu fi biyya biraa jirus irreecha bara 2017 kana kabajuudhaaf gara Oromiyaa imala. Kanaafuu qophii kanaan dura jiru irraa adda taasisuu qabna jennee warra dhiheessitoota tajaajilaa fi oomisha turizimii abbootii qabeenyaa Oromiyaa keessatti hoteelaaf riizoortii kana qabanii waliin marii bal'aa taasisneerra. Haala kanaan Ethiopian Airlines Group takka daandiin qilleensa Itoophiyaa barana tajaajila isaa kan nu kamirratti gatii tikeeta xayyaaraa hir'ina gatii qofa godhuu miti haala kamiin keessummoota dhufu kan immoo akkomodeet goonee keessummeessinee akkuma ittiin beekamnu duudhaa Oromummaa isa ganamaa saniin keessummaa simachuudhaan nama haammachuudhaan kan beekamnu hawaasni magaalaa Finfinneetii fi magaalaa Bishooftu immoo haala kamiin keessummoota kana keessummeessinee akka gammadanii bara dhufu baratti irreecha kana yaadanii dhufanii kabajuun irra jiraataa waan jiruus qaama hawaasaa sadarkaa jiru waliin mari'annee sagantaa haala ittiin of qopheessanii ofiifillee carraa hojii banatanii kan bishaan gurguruu danda'u kan nyaata faast fuudii dhiheessuu danda'u haala kanaan boor keessummoota keenya garuu teekkeer godhanii haala ittiin keessummeessanii ayyaana kana dabarsuun irra jiraatu irratti qophiin bal'aan taasifameera. Sirni gadaa hambaa killee addunyaa ta'ee galmaa'uu isaa namuu gurraa qaba. Kana keessatti immoo utubaalee gurguddoo outstanding universal value jedhamanii sirnoota gadaa keessatti gadaan akka galmaa'u addunyaa irratti akka galmaa'u taasisan keessaa tokko irreecha. Sirnoota gurguddoo jiran keessaa. Kana jechuun maal jechuu? Irreessi ka Oromoo qofaa miti. Hambaan tokko erga addunyaa irratti hambaa ta'e UNESCOtti galmaa'ee misooma isaatiifis baduu isaatiifis kan itti gaafatamuu fi mirga gaafii irratti kan dhiyeessu uummata Oromootiif Itoophiyaa qofa osoo hin ta'in uummata addunyaa guutuu ta'uu isaa qabachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf nuti irreechi irree keenya jenna. Irreechi nagaa amma immoo sanbira dabarreet karaa turizimiitiin akkamitti irreecha ekonomaayiz goonaa kan jiru irratti xiyyeeffannee hojjetaa jirra akka Koomishinii Turizimii Oromiyaatti. Gosoota turizimii addunyaa irra jiran keessaa hoggaa ilaalu feestivaal turizim namoonni baay'een uffata halluu adda addaa qabu uffatanii daandii guddaa irratti miiliyoonotaan kan lakkaa'aman bahanii kan turistii itti hawwatan akka Afrikaatittuu isa jalqabaate yoo jenne sobaa miti jechaadha irreechi. Kana jechuun maal jechuudha? Irreechi keenya regional integration keenyas cimsaa jira jechuudha. Walitti hidhamiinsa naannolee ollaa baha Afrikaa cimsaa jira. Kanaan dura akkuma beektan Keeniyaa irraa ka'ee hanga asiititti kaarivaan irreechaa artistoonni adda addaa dhufanii jiranii Mombaasaa irratti kabajamee jira. Bakka adda addaa kabajamaa jira. Baruma kana torban turizimii Oromiyaatiinis walitti hidhamee namoonni fedhii isaaniitiin biyyoonni adda addaa gaafatanii garee aadaa isaanii qabatanii dhufaa jiran kan jiran jechaadha. Irreechi keenya irra caalaa humna guddaa keenya ta'uu beekne tokkummaa jaalala sabaaf sablammootaatiis tokkummaa Oromootaatis dirree itti cimsinu waan ta'eef. Irreechi kun ayyaana uummataati kan ta'uu qabu. Mootummaan akka mootummaatti itti gaafatamummaa isaa kan baatu ta'ee hawaasni keenya garuu ayyaana kana ayyaanatti sodaatu.
ayyaanatti wal qollifatu, ayyaanatti warraaf baqatu osoo hin taane ayyaana uummanni keenyatti wal argee sabaaf sablammiin itti wal argee tokkummaa isaatti ibsatu, jaalala isaa itti ibsatu, aadaa isaa itti agarsiifatu, waaqa isaa itti galateeffatu, tokkummaa isaa ibsatu ta'uu qabaadha. Irreechi biyya kana qofa keessatti daangeffamee kan hafe osoo hin taane sadarkaa idil addunyaatti akka biyya keenyaattis immoo naannolee garaagaraa irratti kabajamaa jiru. Akka fakkeenyaatti irreechi Keeniyaa biratti kabajamaa jira. Biyyoota akka Ameerikaa, Awurooppaa fi kanneen kana fakkaatanittis kabajamaa jira jechuudha. Ayyaana guddaa sadarkaa idil addunyaatti beekamtii guddaa argataa dhufee fi ayyaana galateeffannaa keessaa immoo ayyaana isa guddaa ta'e keessaa isa tokko waan ta'eef uummanni keenya, dargaggoon keenya, qeerroof qarreen keenya, abbootiin keenya akkuma abbootiin gadaa kaasaa turan uffannaa irraa kaasee haala dubbii keenya irraa kaasee sochii keenya irraa kaasee of eeggannoo guddaadhaan akkaataa duudhaa fi safuu isaa eeggateen kabajuudha kan qabnu. Hunda caalaa namni irreeffannaaf gaafa dhufu araara buusuu qaba. Jalqaba ofii isaatti araaramuu qaba. Isatti aanee immoo nama wal dhabe wajjin, ollaa isaa wajjin, hiriyaa isaa wajjin araaramee argamuuti kan qabu. Akkaataan uffannaa keenyaallee kan itti mallattoo siyaasaa garaagaraatti agarsiisnu osoo hin taane kan itti aadaaf duudhaa keenya isa ganamaa itti agarsiisnu ta'uu qabaa jechuudha. Kanaaf irreechi qalbiin keenyallee qalbii keenya sassaabannee kan waaqa keenyatti galannuu fi waaqa keenyatti galateeffannu ta'uu qaba malee irreechi kan itti wal dhabnu kan itti abbootii gadaaf jaarsaaf jaarsolii irreeffannaaf dhufan fiignee namoota ittiin dhiibnee ittiin kuffisnu ta'uu qabu jechuudha. Warri garana imaltan duudhaaf safuu Oromoo qabatutti isinirra jira. Waan Oromoon itti bulee bulfate kan hubatutti isinirra jira. Akkuma nu jaalattan. Akkuma nagaa hojjetan namni badii hojjetu keessa jira. Kana hordoftu irra jira. Warri biyya alaatiillee kan wal daangessu kan Itoophiyaa wal daangessu Afrikarraa, Ameerikarraa, Awuroopparraa, Eeshiyaarraa garana imalu. Maaliif jaalala biyya tanaatiif jechuudha. Keessattuu biyyi Itoophiyaa tun biyya seenaa dheeraa qabdu tokkummaa ofii kabachiiftee birmadummaa biyya ofii kabachiiftee biyya Afrikaa kanaa fakkeenya taate kana namni laalu hedduutu jira garana imalanii. Yoo imalanillee duudhaa fi safuu irreessaa eeggatutu irra jira. Akka itti uffatan, akka itti qabatan, akka itti dubbatan, akka itti yaa'an kana hundaa duudhaa fi safuu irreessaa waan Oromoon jedhe qajeelcha, ogeessi kennu qajeelcha, abbootiin gadaa hayyoonni kennu kana sirriitti hubatanii warratanii nagahaan akka irreeffatanii dacha'an, nagahaan akka biyya ofiititti dacha'an, nagahaan akka turtii as keessa godhan. Kana godhuuf duudhaaf safuun irreessaa eegamutu irra jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya mariin paanaalii ayyaana irreechaa bara 2017 sababeeffachuudhaan Faana Broadcasting Corporate qopheesse kana fakkaata ture. Nu daawwachaa waan waliin turtaniif galata argadhaa. Ulfaadhaa.